Oolmaa sharafa maallaqaa kan guyyaan har'aa ittiin oolee jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa immoo Apiriilii 11 baatii 4 2026 haala sharafni irra jiru dabalee jiraa fi qannasee yookiin immoo hir'isee akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Asumaan nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota. Kabajamtoota maamiloota kiyyaa namni mana kanaaf yookiin chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa akkasuma viidiyoo koon laayikii godhaa hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuun waliin geessisaa isiniin jedha. Egaa akkuma baratamee fi akkuma beekamu biyyoota kanneen ani yeroo hundumaa qabadhee isiniif dhiyaadhu akka Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar akkasumallee Chaayinaa heewaanii fi Swiss firankii, Saawudii riyaalii fi Dubaay dirham, Kuwait diinaarii fi Bahreen diinaar akkasumallee Joordaan diinaarii fi kanneen akka Israa'el shiqilii fi paawundi sterlingii, Swiss firankii, yuuroo fi kanneen Ijipshaan paawundi, Indiyaan ruppii, Kaatar riyaal kanneen kan isiniif qabadheen dhufee jira. Kallattiilee lamaan karaa baankii fi karaa gabaa gurraacha. Baankii keessaa immoo Commercial Bank of Ethiopia yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaa kanani yeroo hundumaa qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Onna hordofaa hanga dhumaa isiniin jedha. Tokkoffaa Kanaadaa doolaarirraan isinii ka'a. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa irraa 134.15 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.2 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 134.18 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 419 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 217.79 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.94 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingii. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa 249.92 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 198.95 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 185.73 oolee jira jechuudha. Egaa akkasuma obboleewwan keenya Beeruutiin maaf nu bira dabartaa nuun argitu warra jettan jechuudha. Wallaalee yookiin immoo bira darbaan jira osoo hin taane akka doolaarri Ameerikaa doolaaratti fudhatan ittiin beeka jechuudha. Kanaafuu akkasuma Joordaan keessatti immoo namoonni tokko tokko kan doolaara isinii kennan jiru. Doolaara Ameerikaati kan isin fudhattanii Awustiraaliyaa miti Kanaadaa miti jechuudha. Beeruut keessatti walumaa galatti tootaalii kan isin fudhattan Ameerikaa doolaarii. Kanaafanii Ameerikaa doolaarii yeroon ani himu isinis achirraa dhaggeeffattu yookiin immoo achirraa waa hubattan natti fakkaateeti jechuudha. Kanaafuu bakka tokkotti asumarraa hubadhaa isiniin jedha. Karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.6 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.19 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 21.90 oolee jira. Inni itti aanu Swiss firankiidha. Swiss firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 235.27 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss firankiin tokko 187.80 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Oman riyaaliidha. Oman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 483.8 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira.
Inni itti aanu turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.24 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 601.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 489.98 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 50.57 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.68 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.49 oolee jira. Egaa akkuma beekamuu fi akkuma baratame warri Saawud Arabiyaa jirtan akka guddina maallaqa keessan yookiin immoo baay'ina maallaqa keessaniin ergattu waan ta'eef akkuma kaleessaa namoonni maallaqa guddaa qabdan guyyaa har'aa jechuudha 22 fi adii yookiin immoo riyaalli Saa'udii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 45 jechuudha. Akkasuma namoonni birrii xiqqishuu qabdan immoo 23 fi hanga 22 adiiti innis jechuudha. Egaa namoonni kun immoo birrii Itoophiyaatti tokkoon isaa birrii 44 hanga 44 adiitti isinii ergamaa jira. Mashwaara yookiin immoo taaskii kan jedhamu immoo namni kamillee walqixa 50 akka kaffaltanidha jechuudha. Egaa akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli tokko immoo karaa baankiidhaan immoo 40.76 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 261.93 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 492.27 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 60.1 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.61 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaarraa gara guyyaatti isiniif lakkisu akka isinitti toluuf yookiin immoo akka irraa aamilee qabdan natti argisiisuudhaaf laayikii keessan biraan hambisiin isiniin jedha. Akkasuma immoo namoonni yaada qabdan gaaffii qabdan immoo koomentii jala kaawwachuu dandeessu. Turtii biraa akkasuma immoo sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.